ilmi namaa jechuudha. Akkamitti akka du'uu fi guyyaa akkamii akka du'u baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Dhugaa waaqayyooti. Guyyaa gammachuu fi du'atti jijjiiramuun baay'ee wanta garaa nama nyaatudha. Wantoota nama gaddisiisudha jechuudha. Jireenya keenya keessatti hin baana malee akkatti galuu hin beeknu. Hin teenya malee akkatti kaanuu hin beeknu jechuudha. Waaqayyo waan akkasii namarraa qabu garuu dhugaa dubbachuudhaaf mucaan asirratti argaa jirtan kuni gaafa sanbataa jechuudha. Sanbata hin gaddaa kana jechuudha. Intala dubbatateetu intala fuudhuudhaaf jaarsummaa qabateetiin ture jechuudha. Gaafa sanbataa jechuudha. Jaarsa ergatee ture jechuudha warra intalaatti jaarsa ergateetu achiin ibsaanii magaalaa sun keessa mucaan kun immoo maabiraa taa'iliidha. Ibsaa hojjeta jechuudha. Iddoota ibsaanii tattabalaashaan iddootti rakkoo ibsaan godhatanitti ibsaa hojjeta jechuudha mucaan kun. Achiin egaa jaarsi inni ergate sun deemnaan warra intalaa deemnaanu ibsaa qaxxaluu dhaqe jechuudha. Ibsaan tattabalaashee jedhanii isa waamnaanu ibsaa hojjechuu dhaqe jechuudha. Ibsaan kun lafarraati dheerinni isaa meetira 12dha. Meetira 12dha. Baay'ee ol fagoodha jechuudha. Achi ibsaa hojjechuu dhaqeetu waan nama gaddisiisu jechuudha. Achirraa kufeeti du'e jechuudha. Guyyaa gaafasii 8 isaati. Achirraa ka'eetu du'e jechuudha. Nagaa kollee hin daganne. Bakka jirtanitti nagaa baraarra waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jettu hordoftoota siifan gindoo. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan like, subscribe, share gochuun na jajjabeessaa. Subscribe gootan malee hin darbinaa isiniin jedha. Chaanaaliin kun chaanaalii keessanii dhugaa dubbachuudhaaf wantoonni irraa baratanis jira, wantoonni nama miidhanis jiru waan ta'eef kanaafuu subscribe gootan malee hin darbinaa isiniin jedha. Please Oromoo yoo isin jajjabeessitan malee eenyumtuu dhufee na jajjabeessuu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu adaraa keessan isiniin jedha. Warri maatii koo taatan immoo akkuma kaleessa koomentii laayikii naa gochaa turtan har'as na bukkee dhaabbadhaa isiniin jedha. Egaa har'a immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Egaa obboleessi keenya kun gaafa sanbataa sababii makkanarraan kan ga'e egaa lubbuun isaa hin bahe. Egaa haa ta'u homaa miti maatii isaa firoosotaaf jajjabina hawwina. Wanti nama gaddisiisu garuu guyyaa gammachuu fi akkas ta'utu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Guyyaa gammachuu fi akkas ta'utu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Mucaan kun wayiin dhalchee dhala isaatti boqonne maatii isaa wayiin gaa'illi isaallee ta'ee gaa'ila isaatti illee boqonne jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa 8 ergate wayiin guyyaa dubbii kaadhima isaati jechuudha. Wanta baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Dhugaa waaqayyo dubbachuuf wanta baay'ee nama gaddisiisu jechuudha kun. Amma maal haa jettuun jedha dhugaa waaqaa micaayittiin jechuudha. Micaayittiinis taanaan maatiin isaas taanaan maatiin ishees taanaan jechuudha. Dhugaa waaqayyo baay'ee wanta nama gaddisiisu jechuudha. Egaa namni keenya hamma kanaa jennee wal jibbinaa, hamma kanaa jennee walii irratti kaanaa, hamma kanaa jennee wal darbannaa. Amma jirra malee booddee waan taanu hin beeknu. Nan jiraadhadhee jireenya koo boruutiif jedhee waan gara fuulduraa karoorsee gaa'ila godhadheen immoo dhala godhadha jedheetu miti kan inni 8 ergate jechuudha. Ammas immoo wanti hundumtuu yoo fedha waaqayyoo ta'e malee hin ta'u jechuudha. Dhugaa waaqayyo wanta malee namaa cabsudha jechuudha kun. Ani micaayittiidhaaf hin gaddee waaqa. Otoo isaa wal baruu shiishitti hafeeraateen jedheen akka kootti. Maaliif guyyaa akkasitti jechuudha. Egaa hin baana akkatti gallu hin beeknu. Waan hunduma dursa immoo egaa waaqayyoomti namaa eegu malee bara kana hin ulfaata. Inni guddaan waaqayyoomti qofti namaa eegu jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dubbachuuf wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Waaqa birattis immoo namnis jabaatee of eeguu qaba. Maaliif tokko kadhachuu qabna.
rafnee dammaquu keenyaa fi dhaabannee adeemuu keenyaaf jechuudha diinni ni naafa. Karoora akkasiitii muti diinni namummaa keenyaaf inaafa guddaa nurratti qaba. Kanaaf iyyuu nuti lafa jirrutti mujabaannee kadhachuu nurra jiraata. Jireenyi biyya lafaa bu'aa bayii qaba. Dhalli namaa hin fiigaa boruu ibsan gahaa dhala koofu maalan godhaa jedhee hin fiiga jechuudha namni. Mucaan kun amma sababii inni maabiraa ta'ee fi sababii jiruuf jireenyaa bu'aa bayii hiyyummaa injifachuuf jecha kan inni guyyaa gammachuu isaatiin ibsaa kana hojjechuudha jechuudha. Isinii gala miti garuu akka inni yaada isaaf ta'uu dide wanti hundumtuu jechuudha. Egaa Waaqayyo lubbuu isaa haa maaru jenna. Namni kufeefis hin du'u, dhukkubsateefis hin du'u. Isinii gala miti. Yoo guyyaa kee taatirraan kan hafe dhukkubsatteefis hin duutu, maal jetteefis hin duutu jechuudha. Inni kun anuma jirudha. Garuu guyyaa kee yoo taate kanatti duutu jechuudha. Dhugaa dubbachuu. Wantoota amlee namaa cabsanidha. Gaadarraa keessan obboloota koo amma lafa kanarra jirrutti wal jibbuu hin qabnu jechuudha. Wal jibbuun nurraa hin eegamu. Maaliif amma baanee amma dhabamna waan ta'eef jechuudha. Sababii kanaaf iyyuu wal jibbuun wal qoccoluu walirratti ka'uun nu gidduutti hin barbaachisu. Barittiin barahamtuu akka taate, barittiin baratti wal darbatan, barittiin baratti wal qoccolan akka taate beekamaadha. Garuu nummoo isumarra darbinee maaliif yoo jenne kunoo amma dhabama wal biraa dhabamna waan ta'eef jabannee wal jaalachuun irra jiraata jechuudha. Innaa dhugaa wanta hamlee namaa cabsudha. Tokko immoo maal isinii qaba dheerfisiiti wanta dhugaa waaqa jiraata wanta baay'ee natti dhaga'ame. Ijoollee kaleessaa jechuudha. Ijoollee kaleessaa maatii keessanitti bilbiladhaa boru ganama duutu jedhaniini yookaan nagahee ijoo dhugaa waaqa aamuleen koo baay'ee na cabee nan boo'ee nan gaddee dhugaa waaqa jiraata. Lakkaan akkasii jira. Garuu hin duutaa maatii keetti bilbiladhu namaan jechuun kun amma kana namatu namarratti murteesse malee Waaqayyo namarratti murteessine. Dhugaa Waaqayyooti. Yeroo tokko jechuudha akkuma kanaa jechuudha barreen gaddaa natti fakkaata mucaa wayii yaaddattu yoo ta'e sooshaal miidiyaa irratti baay'ee adeemsifamtee turte mucaan sun jechuudha. Otoo lama ta'anii faana deemaniiti namni wayii ishii bukkeetti du'e. Gizee du'e sun ishiitu bira jiraanii asuma Saawudii Arabiyaa kana keessatti jechuudha. Ishiitu bukkee jiraanii achiin Macettiin ji'a jaha hidhamte mana hidhaatti jechuudha. Ishii bichaatti argame namicha du'e sun bukkeetti argame jechuudha akka ragaatti. Achiin ji'a jaha hidhamteetu gaafa kan maatii ishiitti bilbilatteeni boru duuti jedhani. Seerri biyya kanaa immoo waan nama ajaa'ibu jechuudha. Boru yoo duuta ta'e har'a si baasanii si tasnaanneessanii si laatanii bakka yoo barbaade dhugdaa yoo barbaade waan garaa kee goota. Seerri biyya kanaa boru duuta taanaan har'a akkasi. Si baasu jechuudha mana hidhaati. Achiin Macettii baasanii boru duuti waan ta'eef fataa jechaa oolte yeroo galgala galtu boru waan duutuuf namicha sun ajjeese gaafas dhaqee harka kennate. Dhugaa Waaqayyo. Ilaame namni kan mucaa kana nagaa hin jiru sooshaal miidiyaa kana gubbaa turte akkasitti baay'ee namni dujaa ajaa'ibsiifachaa ture jechuudha mucaa kana. Kan boru duutu akka har'aa kana namicha ajjeese sun dhaqee harka kennateeni. Egaa kun maaliif fedha Waaqayyoo taanaan mucaa kun akka ishii hin duutuuf Waaqayyo fedhan qabu. Isinii gala miti kun hojii mucaa kanaa miti. Dhugaa ishii suntu Waaqayyo dhugaa ishii lafa hin keenye dhugaa ishii suntu naannee maal fide namicha sun guyyaa du'a ishii irra fide jechuudha. Baay'een ajaa'ibsiifadheen yeroo sun namni duuchaa dhugaa Waaqaa girrim jedhe yeroo sun jechuudha. Inna ammas
Waaqayyo beeka. Waan ijoolleen kun boru barii ta'an hin beeknu gaa Waaqayyuma beeka isuma eegna malee. Yoo fedha Waaqayyoo ta'e yoo duuti ijoollee kanaa wanneedhe Waaqayyo gidduu galee oolchuu danda'a jechuudha. Kanaaf wanta nuti sooshaal miidiyaa kana irratti guyyaa irraa guyyaatti argaa oollu, wanti nuti sa'aatii irraa sa'aatiitti argaa oollu, wanta amlee namaa cabsu, wanta nama gaddisiisu, wanta jireenya keetiif boruu keef abdii si kutachiisu. Maafan jiraadhee, maafan taa'ee kana argaa yerootti jettudha dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee amlee namaa cabsa. Egaa Waaqayyo biyya keenyaafis nagaa haa fidu. Ijoollota keenya biyyoota garaagaraa jiraniifis Waaqayyo nagaa haa fidu. Inni ijoollee keenya miichisaa jiru immoo keessattuu biyyoota akkoota Saawud Arabiyaa biyyoota garaagaraa keessatti ijoolleen keenya miidhamaa kan jiran har'as kaleessa sababii daldaltoota irraan kan ka'e jechuudha. Ammallee Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa haa buusu. Namni birriidhaa jedhee wal nyaachaa jira joo birriidhaa jedhee wal dabarsee kennaa jira. Birriin hin dhufas hin dhumas garuu har'a hamma barbaade miliyoona tokko miti guyyaa tokko miliyoona 10 gashitee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf inni dhuma joo boru hin jiru birriin. An nuti amma mana namaatii xaarree sagalifatamnee arganne nyaannee dhabne dhiisnee qoqa keenya hidhannee akkatti hojjennu kun osoo gallee birrii sujjaa tokko nun ga'u waan isin ajaa'ibu jechuudha. Garuu namni keenya wanta darbuuf jennee dhugaa Waaqaa dabarsinee wallaachaa jechuudha. Amma daldaltoonni kun hin darba bakka wanti hundumtuu. Ani mee bakka ani taa'ee eenyumti dhufee taa'uu hin danda'u. Isinii galanti bakka abbi tokko taa'es eenyumti dhufee taa'uu hin danda'u. Ani hiree koon jiraadhaa. Isinis hiree keessan jiraattu. Eenyumti keenya hiree keenya jiraanna jechuudha. Waaqayyo gaagga nama uumamne garaa haadha keenya keessaa tokko baane wanta lafa nuuf kaayiru qaba. Hiree lafa nuuf kaayiru kanaan jiraattu kan jedhu lafa nuuf kaayiru qaba. Isin jedha maatii koo amma dhuma sagantaa kutti waan na hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha. Like, subscribe, share gochuu immoo hin dagatinaa. Isiniin jedha baay'ee dhugaa viidiyoon irra waraabe amleen kun cabarra waraabe. Naa turtii gaarii naaf qabaadha. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinee dhufnutti baay'ee hin dagatinaa immoo like gochuu. Bye.